Kirkirri lafaa paarkii biyyaalessaa Oomootti mudate hanga Jinkaa fi Yaaballuutti dhagahame. Haleellaa Israa'el baha Libaanos keessatti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Amaazoon keessatti daa'imman 420 ol rakkina hongeetiin miidhamaa jiraachuu dubbatameera. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota qaroo miidiyaa oduuwwan kanaa fi kanneen biroo qabadhee isiniif dhiyaadheera hanga dhumaatti na waliin tura. Mariin komishiinaroota bulchiinsota daangaa waloo Itiyoo Jibuutii geggeeffamuu eegale. Mariin komishiinaroota bulchiinsota daangaa Itiyoo Jibuutii 28ffaan qopheessummaa Itiyoophiyaan magaalaa Bishooftuutti geggeeffamaa jiraachuu dubbatameera. Marichis nageenya, daldalaa fi dhimmoota daangaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsameera. Waltajjichi hariiroo dippiloomaasummaa Itiyoophiyaa fi Jibuutii akkasumas hariiroo uummataa cimsuun gumaacha olaanaa akka qabu eerameera. Waltajjicha irratti qondaaltonni olaanoon biyya lameeniis argamaniiru. Konferensiin addunyaa beelarraa bilisa jedhu Finfinneetti geggeeffamaa jira. Konferensiin addunyaa beelarraa bilisa jedhu Finfinneetti bakka ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jiranitti geggeeffamaa jira. Dr. Abiy konferensii kana irratti ergaa dabarsaniin beelli deebii tumsa idil addunyaa kan barbaadu ta'uu dubbataniiru. Qonna jijjiirama qabeenya qilleensa dandamachuu danda'u mirkaneessuun wabii nyaataa mirkaneessuuf bu'uura ta'uu Dr. Abiy konferensicha kana irratti himaniiru. Tarsiimoo waaraa wabii nyaataa tumsa kan barbaadu ta'us achumaan eeraniiru. Keessattuu qonnaan bultoota dubartootaaf tumsa taasisuun wabii nyaataa mirkaneessuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Beela addunyaa irraa bilisoomsuun murannoo siyaasaa kan barbaadu ta'uu Daayirektarri olaanaan dhaabbata misooma industirii mootummoota gamtoomanii Gaardi Muller dubbatan. Dabaluunis biyyoonni guddatan beela balleessuuf waadaa kana dura galan eeguu akka qabanis gaafataniiru. Kirkirri lafaa paarkii biyyaalessaa Oomootti mudate hanga Jinkaa fi Yaaballuutti dhagahame jedhame. Kirkirri lafaa sulula Qiinxamaa kibba Itiyoophiyaatti mudachuu Yuunivarsiitii Finfinneetti Daayirektarri Jiyooloojii, Astiroonomii fi qorannoo hawaa akkasumas qorataa kirkira lafaa Profeesar Attalaa Yayyalee BBCtti himan. Jiraattonni magaalota Jinkaa, Yaabelluu fi Dillaa guyyaa kaleessaa galgala kirkirri lafaa naannoo isaaniitti akka mudate miidiyaalee hawaasaa irratti barreessaa turan. Profeesar Attalaa garuu kirkirri lafaa kun kan mudate paarkii biyyaalessaa Oomoo keessatti akka ta'ee fi magaalota jedhamanitti kan dhagahame miira isaati malee achitti kan hin mudanne ta'uu ibsan. Kirkirri lafaa kaleessa mudate kun Reektar iskeelii 4.2 akka ta'ee fi kirkira lafaa gadi aanaa jedhamuun akka galmaa'es dubbataniiru. Ji'a tokko darbe dura kirkirri lafaa naannoo gaara Fantaalleetti irra deddeebiin mudataa turee fi miirri isaa hanga magaalaa Finfinneetti dhagahamaa ture amma qabbanaa'ee jiraachuus itti dabalaniiru. Inni kaleessa mudate kun garuu naannoo amma dura kirkirri lafaa mudatee turerraa adda kan ta'ee fi lafa sulula Qiinxamaa keessatti argamuu isaatiin carraa kirkirri lafaa mudachuu kan qabu akka ta'es dhaabaniiru. Oduu biraatiin jilli Komishiinar Dammallaash Gabra Mikaa'eliin durfamu hooggantoota dhaabbilee poolisii waliin mari'ate. Jilli Komishiinara Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'eliin durfamu hooggantoota Interpoolii fi dhaabbilee poolisii biyyoota garaagaraa waliin mari'ateera. Yaa'ii waliigalaa Interpool 29ffaa Ingilizitti geggeeffamaa jiru irratti Itiyoophiyaan hirmaachaa jiraachuun ibsame. Yaa'ichaan cinattis jilli Itiyoophiyaa hooggantoota hojii garaagaraa waliin mari'ateera. Komishiinar Dammallaash Pireezidaantii Interpool Meejar Jeneraal Ahmad Nasrii fi barreessaa yaa'ichaa haaraan filataman Veeldeezii Urkiiz waliin mari'ataniiru. Marii isaaniitiin Itiyoophiyaan kaayyoo dhaabbatichaa galmaan ga'uuf kutannoo qabaachuu ibsan. Fuuldurattis yaa'ii Interpool qopheessuuf Itiyoophiyaan fedhii akka qabduu fi pireezidaantii fi barreessaa yaa'ichaa Itiyoophiyaa akka daawwatan affeeraniiru. Qondaaltonni lameenis affeerricha simachuun himameera. Haaluma wal fakkaatuun yakkoota daangaa ce'oo irratti poolisii federaalaa waliin hojjechaa kan jiru hooggantoota eejensii yakkaa biyyaalessaa waliinis mari'ataniiru. Federaalaa ejensicha waliin hariiroo qabu akkasumas yakkoota daangaa ce'oo ittisuu fi sodaa yakkaa naannicha irratti mari'ataniiru. Fuuldurattis deeggarsa ijaarsa dandeettii taasisuu eegalee bal'isuun dameewwan biroo michummaan jiru cimee akka itti fufu sanada waliigaltee waloo qophaa'ee baatiiwwan muraasa dura mallatteessuun ibsameera. Jilli hooggantoota biiroo Chaayinaa, Emireetota Arabaa Gamtoomanii, Naamiibiyaa, Kwaatar, Afrikaa Bahaa waliinis mari'ateera. Poolisiin federaalaas riifoormii hojiirra oolchaa jiru hariiroo biyyoota miseensa Interpool waliin qabdu cimsee itti fufsiisuu fi yakkoota daangaa ce'oo waloon ittisuuf mariin gamlamee taasifamuun waliigaltee irra ga'amuu ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Oduu biyya alaatti yoo dabarru haleellaa Israa'el baha Libaanos keessatti raawwatteen namoonni 40 ajjeefamuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Haleellaa qilleensaa Israa'el baha Libaanos keessatti guyyaa roobii raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Libaanos beeksise.
Qondaaltonni Israa'el ammoo haleellaan bulchiinsota Beelbeekii fi Beekaa keessatti raawwatameen kan duula garee Hezbollaa kanneen Iraaniin deeggaraman irratti taasifamedha jedhan. Ministeerri aadaa Libaanos gama isaaniitiin haleellaa qilleensaa inni tokko gamoo bara jaarraa Otomaan kan naannawa hambaa Roomaa magaalaa Beelbeek kan hambaa addunyaa UNESCOtti galmaa'e keessatti argamu irratti miidhaa guddaa geessiseera jedhan. Haleellaan Israa'el kunis erga waraanni Israa'el akeekkachiisa namoonni naannicha keessaa akka bahaniif booda ture kibba Beeruut irratti kan mudate. Waraanni Israa'el wirtuuwwan ajaja Hezbollaa kuusaa meeshaalee waraanaa fi bu'uuraalee misoomaa biroo haleeleera jedheera. Boodarra akeekkachiisni raayyaa ittisa Israa'el Beeruut keessatti ollaawwan kanneen dhiheenya buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Libaanos kan haleellaa Israa'el guddoo biyyattii irratti haleelaa jirtu hojii babal'insa isaa itti fufetti argaman dabalatee naannoo 4 kibba Beeruutitti kan argaman haguuga jedhame. Gama biraatiin ammoo rookittiin loltoota Hezbollaatiin Libaanos irraa dhukaafame kaaba Israa'el naannoo Kibtuus jedhamutti nama lammii Israa'el tokko ajjeesuun ogeeyyiin fayyaa Israa'el himaniiru. Oduu biraatiin Amaazon keessatti daa'imman 420 ol rakkina hongeetiin miidhaman jedhame. Hoogganaan UNICEF walga'ii COP29 Azerbaijaan keessatti geggeeffamu irratti hooggantoonni faayinaansii haala qilleensaa daa'immaniif kennuu akka qaban gaafatan. Biyyoota 3 keessatti daa'imman 420 ol kanneen ammoo naannoo Amaazon jiraatan hanqina bishaanii fi gogiinsa sadarkaa balaa ta'e miidhamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Gogiinsi riikardii cabsee bara darbe irraa eegalee itti fufee kun hawaasa jiraattota duraanii fi kanneen biroo Biraazil, Kolombiyaa fi Peeruu keessatti argaman kanneen walitti hidhamiinsa bidiruu irratti hirkatan irratti dhageessisaa jira jechuun fandiin daa'imman dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNICEF walgahii jijjiirama qilleensaa COP29 beekuu Azerbaijaan keessatti geggeeffame irratti ibseera. Sirni ikkoo barbaachisaa maatiin itti hirkatan irratti miidhaa geessisuu isaa argaa jirra. Daa'imman hedduun nyaata, bishaan, kunuunsaa fayyaa fi manneen barnootaa gahaa akka hin argamne taasisa jechuun Daayirektarri olaanaa UNICEF Kaatirii Raasil ibsa kamisa darbe kennaniin dubbataniiru. Daa'imman har'aa fi dhaloota dhufu eeguuf bu'aa rakkoo qilleensaa hamaa salphisuu qabna jedhanii fayyaa Amaazon fayyaa addunyaa hundaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira jedhan. UN kun hooggantoonni tarkaanfiiwwan murteessoo akka fudhatan gaafateera. Kunis faayinaansii haala qilleensaa daa'immaniif kennamu riishoo guddaan akka dabaluu qabus dhaamaniiru. Kanarraa kan ka'e Amaazon keessatti wabii nyaataa dhabuun carraa hanqina nyaataa daa'immanii kan dabalu yoo ta'u, bishaan dhugaatii argachuu dhabuun ammoo rakkoo dhukkuboonni daddarboo daa'imman irratti akka dabalu kakaasu ta'uu ibsameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuwwan hanga ammaatti isin biraan geenne xumurree jirra. Oduu waliin kan isin waliin ture an Amin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.